baradhe tokko yoo jiraate nama feete laali maa bulchaa Dubaayii kanaan taane naam mala jedhii onnee namatti uumti nama beekuuf baramma nama beekuuf nama hubatuuf wallahi onnee dubartii hedduu taate ati garuu namni keenya akkasitti hin hubatu rakkoon isa akkasiiti asirratti ilaala saa ofee kana wayin sirratti dabala laali hadisa wanni quraana illee ni dubbata saayinsii illee ni dubbatti waan kana ashitti ilma namaa taatee eega rabbiin si uume kabaji si galee hin xiqqeessin ammoo ati mataa hanke if gabbuustee inuma if ilaalin if gabbuusun abdii kutachuu rabbirraa illee ilma namaatirraa illee si galee because ilmi namaa barnoota yoo wal caale malee dhaggeeffadhu bakki takka tatti wal caalan jirtu sababni isaas ati baatii 9 guyyaa 15 dhalatte namni baratee beekan sanis baatii 9 guyyaa 15tti dhalate ati yoo wallaaltuu taatellee yoo nama kaayyoo qabu taate yoo nama karoora qabu taate yoo nama ejjennoo qabu taate barattee sadarkaa san gahuu dandeessa murannoodha kana hunda kan murteessu si galee kanaaf abbaan fade fedus dhiiratee fetus dhalaatee eenyu nama kana if gabbuustee filaaleen darajaa namni qabu namaaf kanni kabajaa namni san qabu dandeettii namni san qabu jabina namni san qabu nama sanirraa gadi hin buusin ati immoo if gabbuustee lafatti filaaluun qabdu fakkeenyaaf sirriidha wanti ati jettee ani ati hin taphattu fakkeenyaaf muuziqaa dhaggeeffattaa miti yeroo tokko ni muuziqaa dhaggeeffattee muuziqaa lattifataa jettaame kanaaf sheekha akkamittiin ani nama muuziqaa taphatu akkamittiin sheekhatti dhiyaadha yookaan akkamittiin jaaladha yookaan akkamittiin sin jaaladha jaan jettee sammuu tantee ifirraa qabuun qabdu aylii tantee tuquu jirta mooraalii tanteetis gabbuusuu jirta yeroo san because ati dhiisuu dandeessa waan kana si keessatti hin biqille dhiiga keetitti laaqaa miti waan sirraan hin hafnee miti kanaaf yoo murannoo qabaatte dhiisuu dandeessa amala kana jijjiirrachuu dandeessa amala san jijjiiruudhaaf nama amala san hin qabnetti dhiyaachuu qabda nama amala san hin qabne shariikuu qabda yookaan jaalachuu qabda itti heerumuu qabdaa waashitti si galee kanaaf ana akkasitti ilaala wayituma akkasittuu yaadu nama fakkeenyaaf nama wayita akkasittuu yaadu maal akka yaadu beeytaa dur nama yaani waa wayin waan wal fakkaata yoo anasii badii qabaadhe millachi badii 2-3 qabaachuu ndoo akka dubartii ta'eetene yeroo hedduu badiin dubartii dhiiraan mul'attu badiin dubartii ammoo ol kaatee mul'atti hawaasa akkasii keessa jirra dhiirri oguma fedha durriyyee illee haa ta'u deema ala bulaallee haa ta'u gaafa fuudheeti zokkeedha dhiirri dhiira dubartiin akkasitti hin laallamtu societiin nu keessaa baane societii akkasiitii miti beetaa osoo rabbuu jedheetiniin isin lamaan walitti dabalamtanii ummanni kun akka nageenya isiniin kennine beektaa maal mi fakkeenyaaf mee fakkeenyaaf sitti himu nageenya eessa biratti akka dhabu amma fakkeenyaaf ati yeroo wayii irratti weellistee taree sunillee weellistee hundi ta'uu baadhaa rabbi namaa dhiisaa kanaa mitiiti waan kanaa olii namaa dhiisa rabbiin nama amantii biraa keessa turee dhagaa fi muka gabbaraa turee gara diinii deebi'e hundan dhiisaaf waan kanaa olii beektaa rabbiin gafuurur rahiimi oshadiidi iqaabilleedha soo kana hunda sii dhiisaadha garuu ummanni kun namaan dhiisu osoo tasumayyuu walitti dabalamtanii ilaa jireenya keessan hunda amma namni kenna kuni sirbuma kee kana fa'a koomanti isaa fa'a jala kaaya yeroo kana wannaan namaa saayikolojiin namaa miidhamaa deema namni kenna gaafa wanni akkana uumame sooshaal miidiyaa irraa yoo deeman malee nagaa namaan kennu dhugaa dubbachuudha isaan ammoo nama guddaadha namni hin jira hin beektaa miti reena hubatta jedhee yaada anamma zamoonuma asaanaa kanayyuu way ummata yeroo garii sirba irratti suuraa isaanii hidhuyyuu akka waan kiyya ta'ee tokkotti rifadha wallaahi rifadha nama rifachiisa sabni kun waan haganaa kana dalagaas ijoolleen maan diinii islaamaa qabdutu suuraa isaanii fa'a fidanii sirba irratti kaayaa yeroo garii mee kanaa ol wanni nama rifachiisu jira waan san argee viidiyoo takka waraabee namni rabbi sodaatan suuraa san irraa kaasaa kan hin tokko badee jira bara amma ni jira muuziqaa suuraa isaan irratti kan muuziqaa dalaganii jira amma
yeroo wayii argee beeku amma Afamii jira maqaan isaanii. Rabbiif jecha namni waan kana gootan kaasaa addunyaa karaa diriin isinirra deemti malee anarratti isin deemtu isarratti illee deemtu jee kan rabbiin qabe tokko kaasanii jiran na fakkaata. Nama afur moo shan jalattiin argee sitti himeen turee waan san keessaa waliin haasofnee turre. Anuun hirrifadhe gaafa nama fakkeenyaaf suuraa ustaasaa waliin qabaniiti yaa wajjin muuziqaa jaalalaa irratti dalaganii gadhiisanii I think ijoollummateen gana fakkaatti ni kaasa wallahi haa galatoomanii ni kaasan suuraa san rabbi isaan haa kabaju bakka sanitti galata guddaa na biraa qabanii amma bakka nageessiniin kanaan bakka jette san anaa siima silaa rabbiin godhee jechuudha ashitti anarra silaa oromiyaa jiraadhe an dhuguman sinjaa serious man dubbachuu jira silaa oromiyaa keessa jiraadhe guyyaa 15 rabbi wajji silaa osoo hin geenye akka rabbi muraada khiyanaa guutuun hin beeka shakkii takka malee because achiin jira miilaanin dhaquu danda'a itti himuu danda'a namatti himachuu danda'a garuu amma waan takka waan na dhibeen hin beeka biyya kanaan jira onlaayinuma irratti amma akkuma nama onlaayina irratti rarreetiin hafee bara amma anama hawaasaa miti biyya kana jiraachuu kiyyaatu na qabee malee dhugaan sitti himaani bakka takka irraa if dhabeetii miti yookaan abdii rabbirraa kutadheetii miti yookaan hin argadhu jee sodaadheetii miti yaani amma biyya jiraachuudha biyya jiraachuu kana ammoo rabbi wajjiniin haala ni mijeessaa ani wata kasanitti hima bisi amma ifturandoo Saudi Arabia waan deemnati bisi anatis yaa wana afaan hin baasin debbita debbita lana afaan hin baasin dubbii bisiiti Saudi maan deemne jedha maaliif duma dubbii dhiise keessa jira yaa uummata kolfaadhu osoo gumannu kolfina jedhan garbuun ani kan naajaa'ibu bar ani kan naajaa'ibu ni beektaa yeroo tokko takka bari amma yoon dubbachuu baadhellee deebisuu mi deebisan deebisuu baadhe taayetiin walin laalee finja amma hinja gaafii na taabar ufuma kiyyaaf gaafii na taa'ee jechuudha samma uummanni kun yaabuu dandeeytuma tamiini hinja bar humnuma tamiini mii akkana burraaqanii saafaa fudhatanii seefii fudhatanii diroonii xayyaara kaafatanii akkana burraaqanii mii maalumatti amananii abdii maalirra kaayyataniiti jeetiin yeroo tokko ajaa'ibumatti hin gattaawa bar taayetiin ajaa'iba baqaanii jiraa miti. nama dirooniin kennamu osoo wanti kun uumame maal akka goonu asuma fuunee chaarjii kenna chaarjeffannee daataatti binnee haasoo innaa galgala sana. Walitti jaljedhe guyyaa torbaan tokko faasoo. Silaa nageessiniin kannan jettee akkasiin mataa qaqqabanii nu jala yaa'an. Silaama fakkeenyaaf biyya takka jiraanne qaasa nuti walitti dabalamne silaa jaartii sheeka keenyaa eega ja'allaa maashaallah eega janiyaa ashetti dhugaa rabbi ummanni kun nagaafadhu ummanni kun waan jallatetti nasiiba laallata malee baraashetti gaafa sii tolte dhaggeeffadhu. Wallahi wanti ko agartee miti qaawaa harkatanitti nasiiba laallatanii dhagaa guurratanii itti oriyan malee sii galee yoo wanti gaafa wanti mijjooyte laa ilaaha illallah gammachuu isaan gammadanii siin jeebar makuman ayyaaman dhaban gaafasa. Rabbiin si haa taasisee akkasitti onnee guutuun si asaa baasu. Kana jettaan fakkeenyaaf Jawaar Muhammad kan addunyaan qalamaa fi alamni kun beeku kan adii gurraachi boruunii fi xaliilli beeku jechuudha. Jawaar kan hin nyaadduun dhugu jee biyya meeqa deemee digirii meeqa cabseewu. Doktor Ililliitu akkasi shakaalee roomaansii tabsiisu jira kan harkatti martee lash gootee laala. Mudhii qal'oo sana akkasi qabee jawween akkasi harkaa asiin fidee ni beektaa miti ati yeroo tokko kiiloo iyyuu qannasi jettee kun akka inni itti qal'ate. Akkasi roomaansii ni beektaa miti ati akka nama roomaansii taphachaa jiru mudhii tana qacam godhee jawween akkasi qabeeti ni beektaa ati tapha isloo taphatan ni beektaa miti tapha isloo yeroo taphatan akka taphatan ni beektaa miti. Salsaa daansi jedhan sani. Musilaan nama guddaan ta'e malee isaa ol keessi garsiisaa sii galee.
سيقالة guddinni daansii keessa hin jiru. خرجتون أما دانسي إسلوس أكسس شر قتلاش قولوا جرا جوينو فكين ياف أنا أستاذ بسا أمدرو أورموخيات بيخ أورميا خيس جرا أنا كان عواميكا بيخنا في دي الدنيا في كلامه وبرسي سامو فكين ياف أما سود ما في إثيوبيا جدود الدنيا مجرا ما في أفريقيا أنا خيسا كنا الاتلافي بيجتنا هوندا جيسا قالت هو من عنجة شوك أو عملي مو منو كن أستاذ بسا بقى والجالة تنجة شوك أو عملي لولوك أبني إنسان الرأي الرورا أنا يوني في قجاب ملي نما جابا ميتي فكينيا ديرا أبيتي ميتي أنو ديرتو خوفو فتي في ميتي خجالة مرتو أتي في ميتي خجالة ديرا ميكا بلوغ قداجر ديرا ميكا سلكي رجو فاجر ديرا ميكا كانوا تنبري سنم سنجر راجو فني فرانتينيا Dhiira maaltu jira? Isaan duuba dhiira maaltu injirtuu Din qaba odeessaa sana qaraafne gootaatu qaba ilmoo kana dhaluuf hin qabu biyya faranjii sanatti jetti rakkachuu jira malee ani rakkoo dhiiraa hin qaba. Bal'aa ta'eeti moo dhagalaa ta'eeti ani gadiin cabu jiraaf osoo hin beeku diini jechaan gad cabu jiraafi. Abbaan bira rifeensa kana asirraa na buqqisuu hin danda'u ol fagoo ol dheertuu ta'a. Yaa ashetti bar sii galee dhalaan ta'e dhalaan harargee maagineet jechuun sibiila tokko sibiila barakkan sibiila qabu jira bu kanatti dheesse sibiila ifumaaf kan dhaqee dhabetti jaane beektaa miti kanaafi shamarran keenya jechuun shamarran Oromoo ka walii galaattu keessattuu dhalaan teenya jajjabduudha sheekota jajjabaas numaa qaba hayyoota jajjabaallee numaa qaba maal akkam ta'eef isinatti gubattan I don't know beeku ani ni wallisee bar wallisoo sirba isin geeffattanii itti bashannantanii wallisee malee ni haraama weesee Waantiraati miti bara. geeffannu bira ashukuu ittiima ni haraama wee meeqoy ni haraama weesee dammoo muuziqaan irra biqila see dammoo mo'anaa muuziqaa tolche see dammoo Alti Slim nama morra mukatti amanu kan bishanitti amanu bukhara amanta islama dufanni gammadani anan tala islamu madalaten tala oromtitti talmo oromo jalatti ilmo muslima jalatti wan isinatti tiduchi tanif himbe khuduga rabbi sine araramu male ajanda taniti duran afan basta ajanda miti jalala akay bidana mo gubduna rajal جالله سبيله بيستي يافتو سلانة رخاني ونيت هنرا سبيلي أكنا بكيتي أكنا مددا إبدر خايتي بيستي ياستي أن جالله تنافسا أكسد دم فجر توتون Dhugaa qabda. أكد تتكت تلالينا سلام فكين يبيون بتاتي يون صباتاي يو أجندا فكم من جو سنجي دلك سن الردول أنا تو إساقدي فكان الردول نجيت إسلامي رخص كلام تعشتي. إساقدهم ما متجري إلما أورومو تينا مو فاجتهم بلا مديني قبلني. Garuu xiqqoo isaan illee bar sahaba arabaa sanniin fakkaatan dhugaa dubbachuuf nama Oromoo illee baay'ee natti fakkaatani. Nyaata kun iddoo turban nabi Yusuf fakkaatan nyaata kana agarre. Sahabota dur fiilmii irra laallu sahabota arabaa san fakkaatani zaata qabani. Ustaz san mashallah nyaara kharabu nabi Yusuf in garaagarummaan qaba masila nyaata kana akkanatti ibsatti akkana fin baraamalee masila akkanatti hidhate agartee miti. Nabi Yusuf garummaa tokko hin qabu. Quuccii nabi Yusuf. Dhugumatti jaaba. Yaa dhugaa wallahi zaata qaban wallahi. Insomni ani dhugumaan jechuun jira serious. Mashallah tabarakallah jaa'isin hundirraa barreessa. Mashallah tabarakallah. Rabbi antu irraa qabu. Siin gala. Mashallah jaa barreessaa dhugaa rabbi. Hundi keessa wala namni dhibbi jaan hundi mashallah jaa. Mashallah galatooma. Mashallah hundi keessa. Mashallah. Jayatillee naashitti. Akkuma nu laalletti ilaalte jenneetuma hin jal'isne beekta. Atillee akkam jechuudha amma. Allah rakkan. Ay wallah. Bishaan wadda Wallahi tabaraka. Waan keessa jirutu goosaa zamaaltu keessa jira jennaan dhagaa keessa jira kaayii jechaa sii galee
Komantii ta'e tokko argee ani wallahi sodaachaan komantii isinii barreessite kan yaada taphatti barreessite. Maarree dhuma wallahi akka waan hiyyaa boostu godhe ani soda. Nama garii beektaa nama garii nama kabaju kana garii akkami beektaa nama akkanuma zaatu. Maashaallah jaawwanti keessan galatoomaadha akkasii waan isiniin jedhu isiniin gorsuu jaaladha hawaasa kiyya. Ani intala teessanii sababa biraatii miti. Ani amantii teessaniin qabu warra islaamota muslimaallee intala muslimaati yaani wallisuu narraan hin baane duraanii wallise yoo ustaas ibsaatti na kannitan wallee harkarraa fudheetiin jira. Yoo ammoo akka amma goggodhattan kana sheekottilee abootun artistiidhaati nutti dhiyaatin aboo jaanii fageessan. Isinilleen ati wallistuudha isan madaaltu jettanii isinii galee akkuma ammaa kana waccan ani sirba jaalalaa malee wallisuu amma wata quba qabaadha. Dhugaan isinitti jaalala togguun isiniin jiru jaalaltii laaftee natti hin jirtu ani. Jaalala akkas sibiila beessitee yaastuun natti jira. Rakkoo dhiiraa kan akkanatti. Garuu yoo dubbiin tun ta'e weelluu baasa jechuu barbaaddeeti. No jechuun jaalalti namni itti jirtu gaa namni akkuma itti beekutti deemaa mire yoo izaar kadhee ani quraana kiyyaa fi salaata kiyya malee ilmaan diin qabu waruu malee waa hunda harkarraa fudhatee rabbi kiyya kadhadheetiin jira. Akkana duulan kanaan jaalamaan ittiin baamee ashitti akkam ta'e naan jettamee natti himee bara amma yoo dubbiin kun hin ta'in weelluu maal raabas taree gaafa qajeeltu diinimaaf qajeeludha malee namaaf sirba jaalalaatu sirbuma jaalalaa maqaa isaatiin baasee fixaan isinitti himeetiin jira yoo isin na dhoolu bitan. Nashiidaa natti kannan kaashee kotti nagaa ammaa finna dhiyeessite akka hin jirtu artistootumaan jajjabeessaa jira ashitti hagaa ammaa. Inni deeshee kotiin. Astaghfirullah alazim rabbi khiyya. Kuno artistoonni abshir jaalalli waanuma jiru obsimee naan jechuu jira nagaa ammaa. Inshallah ammallee uumaa miti abshir. Akka jette san amma beektaa fageenyi illee jira. Bakka fageenyi jiru kanatti ammoo xiqqoo isii rakkisaadha. Ataga dandeetteetti ilaala haala gaariidhaaf illee adeemsaaf osoo gara suudii kana deemtee tokkoffaa achumaan umraa goota. Umraa godhuun beektaa zambii hundi namarraa dhiqamti. Umraa kee gootee kalaas achi booda jiruu haarawa nama haarawa jalqabda waan jirutti tarkaanfatta. Amma laalu bakka umraa sana irra kanaan jechuu jira laa. Hajjina yaate garaan jaalalleen koo na biran jiru maaliin hin deema hachi Oromiyaan jiru kophaa biyya faranjii asii wajjin dhaquu fadaa ibsaa na foodiif wajjin kanaan jechuun jira kanaafaa. Nashiidaadha kun. Nani kolbaan naa jeestu rabbii lamantanii kakan yaa rabbii kee garaan na bilchaate maal ta'uuf deemta. Qabu maal jedhaa bara. Amma laa kana koblalla. Laa na koblani meeqa waanti koblani. Ayyaa uummata keenya. Hajjina yaate garaan ibsaa wajjin sayyaruu faadha hachi. Nabiran jiru ankobaan jira biyya faranjii. Iwajjin na fuudhisi wajjin dhaquu fadaachi. Kanaan jechuun jira. Inshallah rabbii yaada muraada keessatti. Maal fakkaatti re'aashitti ko? Bareeda nashiidaadhaa miiree kan? Bareeda dibbeen jalaa suni ta nashiidaa suniin. Sagalee maal ta'a? Maqaan kanatti akkamitti dibbeedha? Sukkuba hajjina yaade garaan si wajjin dhaquu fada hajji yaa ibsa. Akkana jechuun akkamitti akkamitti yaaddaa'u? Garuu waan xiqqoo isii waan rabbi keessan galchine kaawwanna muuziqaa fakkaatee bara wanti waanuma wal yaadu. Wallaahi laazim kun walaa ati bar duraanuu warra karaaroo
خرا ما فيها سنرن ديمني تاي سين قبا ملي على يكتو ديمتا أنيمو هاي يا ولا لما غوتبر ولا لما نورمالي غوتبر إن ولا بيكون فاهم بكينيا أنا نشيد أنا مدرو نافي وروني ناخن سيتي ور نشيدا ناخن سيتي سومتي أنا في سمون تيتوني أفان أكتر برانيتي أكان تبارة سنرا موسيقى راديسنا نشيدو ما جانتي موسيقى تنقولي ماله موسيقى نيكا ماما أتم أنا يو سربة تقولي لا سرب جالن قريم ماله سرب ركون كابو أني ربمان جالن قريم ماله يا أنا بكينيا حجنا يا دي جران جارلين كون برانجرو باندربي Oh my God ربي مالك تكهيك اسمه شيطانا أتشنا يا دي جران جتسي بكا إسان جت حجنا يا دي جران أنينجيلا سيجله أي يكونوا ساري جتي أورموس أكجاني ساري قلبين كمالا فيجان أشوما جرتادي سبك جبتي سانجر تامي أشي أي حجتي نكون وي سموني ما أنا نكبدي بر يا دي جراني بكا أتشي بكا جيران سن وينما أنا من دينو ركوم ما تاو فيك كده استغفر الله يا مرة بنتي سلو قاعدة بقول كده استغفر الله أي أكن لقى والجيس أنا بركنولا ولينو بن والوبتشور أبو تانو شابسي عشتي أرجتي أما دبي wanni anu badheetu waan Oromoon hundi akkasuma hiikkatti. Amma mee tokkichi hajjii san hubate as keessa jiran natti hin fakkaatu. Achimatti hiikkanne nu hundi. Ati akeerii yaaddee nu sharri hiikkatte. Subhanallah akkanatti yaabdee san wal dhibdee bar. Yaa wallaahi si qajeelchee nu si jalaa jallise. Maal dalagama rabbiiti. Maal gabaabee kasii roobe kun osoo nuullee tiife. أنا أسرع ما بوسين فيتن قرت هلا يقد الداكا فيتن كرادان دي رديما فيتن إفا فتام ساوسادون قيادو كنا قيسة التا سيقالة أنا أكنا نما يسون دندي سنغان كرب بسيون قردنا الراخي سني مالي سني قردو دندي إن شاء الله ننسر روينا أبشر ومن دافو أتيادين إموشنال تايوان تندينو متا أكسين جالي سنغو إيقار سودي كنا وهندو ما فقر سوية سودي جاي ربي سجالي سي مكة مدينة جاي عمره قولي جاي حجي لك جاي مي أتقرا سودي فأنا جاتيتي بر ربي سياقر جاي سيادو ماشي قربان قلبي سيقو سودي يجونكي بر سودي ما كيسا جرتي ميري مكة غرا سوما يجونكي مكة مدينة توها مكان كسي سودي يجون مكة رياضي جرا طائف مالي طائف جرا دوادي ماري دواسر سني جرا ماري سني جرا أتي بيتو أنت مدى برنامج سعود عربية ميرا يجوا مكة المكرمة دايتا مكة المكرمة كل ممكن بريتش خمار ربي رب سياتول شو لا إله إلا الله أشتي صفوة في مروة تربة ديمتي دواي كدتا الله ربنا بلان جتا تربة ما جتا عمري خيو جمتين دديب يعني مكة مدينة دا مكة المكرمة كان تيما انقالوا بنجر هايلتي يا حجر الأسود تكون بيتي رجلو أتشي دونغتاني يودواي نتش دونغتاني كدتا لفنبوتو جدا أول ديبتي قدين ديبتي جدا نا أتشي كده يا ربنا ما قبلوا قبل أبشر nama achiidha geddaa maddeetiin jiraame. Tanamaan taatiiree afumaadha jedhan malee namni rakkoo mataa ofii qaba. Ati haati baasaa tolchuu. عشتي بقول والله انتيني ولا فوتيت ما أزابك هسه نجس تعواتي وصوم ندرو ديمتو استغفر الله استغفر الله أما لا ندوقن قرشي ساجرتا وقاربي عشتي تاي والله يا ربي ايش بقى يا كما تفيد
ati qoy daawaa godhuu seente. خامل فيلم قوني يعني أكجر نجد أكجر أكيد تورمون أجيني أبو يروم مخمرتو جارتين بفجار سافكاتي أجلسه جبين بفخرما فكاتي سيكلي أما خنا جبين أبا فكاتي جتودا أبان ساني هراشي وخان سنغار أمتي خدالو جبيخا جارتيلين جارسا فكاتي جارسي خي شيخاني Nulle nyaada jaarsi kenna nulle jaarsuma fakkaata dhugaa jette sansanii wal adda dhiisa wal birattuu nun dhiisanii bar hiriyyummaa maafuu amma nun dhiisanii. Ati amma gastii bara khaniin dumaa ishee jeesee ol galchaa kuna jeemee gastii naman galchuna ta'uu ngorsiisanii jeenu sun sodaadhammaati fuutee afaan ibidda bira nageessitee na dhaabdee narraa ibidda bira daayinaakoo as dhaabbanaakoo jettee achina butu jirta. Nuun jedhu hin qabnu kaa nama kun ibidda nuun jedhu hin qabnu ati bar kunoo rabbi rabbuma si eebbise wallaahi ati tanaa qabda kunoo tanaanoo nu caalte miiraan seenta. Barsi jalaan deebuu jira malee qaatee ibidda bira nu geessitee dhaabbattee buna latti as deebitaa bar silaa. Yooma sababa kee karaa nagaa irra deeme malee akkuma ati jette san haati manaa abbaa warraa fakkaattii san. Zaati homaa gochuu hin dandeenyu. Nullee gaafa rabbi nu laaffisee maqajeella. Teennaallee qajeellee achi gahuu baannu ilma qajeeltuu wayii hin teenna. Wayi nasraa akkana taate. Alhamdulillah rabbil alamin. Ati amma laal ati amma osoo beektuu achin deemanii karaa amma dura ibidda bira hin geenye aaree ibidda irraa bahu ulachuuf achin deemin jalaa dhaabbadhu naas hin jiru. Nagalchi jettanii yaa hawaasa kiyya silaa isinumaan galcha. Aashatti wakkattiin haadatti qabeetu takka harkisee fuudhi deebisaa jiraanii. Yoo ol seentanii ammanii oriitanii akkamittiin isin qabaan? Akkamittiin isin qabaan? Dawaan lafaan fuudhee nu bilcheessaa raa isin qabaan. Anuu bilchaadhe daawadhaan. Allah jette ati bo ati ilmiin xiqqoon garaa naman teettu jedha warri isheen Allah rakkan ilmi xiqqoon garaa naman ta'e ilmi xiqqoon barakka ilmoo xiqqoo baatii sadiitti yoo kufan namarraa baay'ee jaansaniiti jechuu dandeessani ammaan dhufee miidhugumatti yaa'ee dhugaa keetti dhugaa kanaaf Arkaan fikkan dhugaa rakkabi. Amnaa gooti qabne maswaat jirtu ani yaada kiyya si hordofuu waan jaaladhuuf sababuma keetiin uume. Yoo mataa irratti kunoo nama qeequuf arrabaan guute kana yoo waa gadi seenan sababuma keetuume simarratti ilaallannee faana tolla. Amma laawwannati gootu uummanni aksittis. Ummata akkasiin lolu san ammatti akka lolleen argite ani amma waan godhan dhabanii ilmoota akkatan boollatti cufanii boollarraa banan fakkaatu yaaddee subhaanallah wallahi rabbiin haadha abbaa isaanii riskii kannee fi ilmaan sanaa razaqu ilmaan akkas fakkaatu kan asirratti janii asirratti gabbaasan akkuma na godhan dhabnaan jechuudha. Dhangaluu ilmootti hin gowwomboru rabbi haadha abbaa kan nuuf astaghfirullah laazim. La ilaha illallah. Ay Oromo warra meediyaa kanarra qarooma dhiisigaa warra badoo gana amma silkii ijaan arkee waan akkasiin irra dalagaa akkam irraa laalta. Ijoollee ta'e jedhaniiti. Egaa Nazruma gursum dhageenyaan maalumarra maxxansinaa bakka neetwoorkiin jiru dhaabbatanii ilmaan mana abbaa Yaaqubii guuraniin seeyyaatti biyya Itoophiyaa kana beektaa ilmaan abbaa hin qabne mootummaa walitti qabee gurguddisaa miti yaashatti. Ijoollee ta'e jedhaniiti. Sanga guuranii wallee yaabaleetii ya fiidiyoo waraabaniin seeyaa bargaroonni irri fadhee winuma ilmaan abbaa Yaaqub gabbaasanii nuti kan Nasraati astaghfirullah laasiya. Ijoollee ta'e jedheedha. Akbar jiru maaltu jira. Wallahi laazim akkuma na godhan dhaban alhamdulillah rabbil alamin. Ijoollee mata ofan bee
Aileen teenne nasraadha jette haati teenne nasraadha jette. Salfii galchanii ilmaan gugurraacha tokko yaa obboleetii warra godarraa baasan fakkaatan astaghfirullah laazim. Si galee ilmaan unkursanii akka goni irraa banan ka fakkaatu tokko ol guuranii nuti kan nasraati jaa maarreen unqannina jaa wallahi laazim astaghfirullah. Ati ijoolleen dhaggeeffadhu ani oromoo tana ajaa'ibe namni ammoo yeroo aare maaliif irraa dhaladha jaa miti ani bugumaan oromoo irraa dhaladha hin jee maaliif barri kun akka ittiin taa'u ni jijjiirama bara doofummaa keessa jirra bara gowwummaa keessa jirra garuu barri kun bara teknooloojiin itti guddate bara dhaloonni qubeen jenereeshinii itti qaramtu silaa barri kun ani waan tokko waan ajaa'ibee fixuu dadhabe bara kana keessa sabni kiyya kun ka ammallee hin qaramin wallee dukkantiin je gaafa mililik duraan irratti hidhamte san hanga yoomal qiyaamaa osoo nurraan kaane dhiiroo oromoon akkatti addunyaa tanarraa galti waan jedhamutu gaafii natti taheetiin bakka nurraan kaawwannu kun wallaalummaan dukkana kana keessa taa'uun eeggaxaantummaa irratti cichuun hagi qiyaamatti osoo nurraan kaane oromoon akkanuma dachirraa dhumti jala murteessee dandeessa. Because maaliif kana jabee taashitti deemtiree wallaalummaan eenyuun qabdinu malee. Dhugaa rabbii silaa aniniin ajaa'ibe silaa jechuudha jabaa fi bakka itti jabeessan wallaalaa fi bakka itti gorfatan beekaa fi bakka barnoota irratti jabeessan jaarraan kun jaarraa akkasiiti silaa garuu akka sabaatti nuti dukkana caalti tabariin hin dhiyaanne jala sabni kiyya oromoon akka jiru an akkanumatti ilaalee naagee sababni ittiin aarreef sababni jecha badaa tokko hin jenneef madaalee laaleetiin dubbadheef wanti jijjiiramu hin jirtu dubbachuu baadheef wanti jijjiiramu hin jirtu nama dubbii guddatu dubbii dhiisaniif jette oromoon nama qoonqoo guddatu nyaata dhiisaniif jette oromoon garuu kana hundarraa bilisa ta'e sabni kiyya nyaatarraayis bilisa ta'e dubbii guddachuurraayis bilisa ta'e doofummaa jala waan jirruuf wanti na fayyadu hin jirtu akka nasraatti mataa kiyya qofaaniif ta'ummaadhattiin murteessee dhiisee namuu waa hundaa. Amma fakkeenyaaf abaluu hiyyee maajjin hiyyine abaluu arrabsee maan arrabsine abaluu lolee maan lolle abaluu tolee maan tolle waan jedhamu takka fa'aa jira namoonni baay'een miidiyaa kana akkasiif fayyadamu. Garuu kana hunda dura waan madaaluu qabdu qabaachuu qabda waan xinxiluu qabdu qabaachuu qabda. Xinxilaa fi madaala keessaa waan siirraa gale hojiirratti oolchuu qabdaati. Si galee ashitti si galee. Dhugaadha. So kana hunda